Kan hamaa facaasee hamaa hammata gaarii kan facaasee gaarii hammata mitire Galaatiyaa 6:7. Egaa seenaadha. Seenaa obbolaawwan lamaanii wal wajjiniin ilaalla. Ashamaa akkam jirtu nageenya araarri jaalalli waaqayyoo haala fi bakka jirteetti isiniif haa baay'atu. Nagaa fayyaa keessanii ani nagaa kootii waaqayyo gooftaa yaa ulfaatu baga nagaa fayyaa taatanii yaada kanarraa yookiin seenaa obbolaawwan keenya lamaan kanarraa isinirraa irraa barattanii isinitti tolee jaalattan laayik sheerii akkasumallee sabskiraayibtii gochuu hin dagatinaa. Ortoo YouTube kallattiidhumaan gara seenaa obboleewwan keenya lamaanii kanatti isin dabarsa. Aga dubbisa xumura kootitti ana wajjiniin akka turtanii eeyyama isin gaafadha. Obboleewwan shamarranii lamatu turanii hangafaa fi quxisuu. Obboleewwan shamarranii hangafaa fi quxisuu lamatu maatii tokko faana jiraatu. Obboleewwan kun lamaan baay'ee bareedu. Baay'ee wal jaalatu. Wal bareechuufis wal dorgomu turan. Hangafni quxisuudhaaf quxisuun ishee hangafaaf baay'ee waliif yaadu. Yeroo manaa ba'an walii isaaniif daawwitii ta'anii wal bareechanii jaalalaan mana wal baasu. Gaaf tokko ishiin quxisuun jaalallee ishii biyya biraa jiraatu faana wal fuudhuudhaaf murteessanii. Gurbaan biyya biraa waan jiraatuuf gara maatii ishee dhufee ishee ilaaluu barbaade. Guyyaa murteeffattee intalli hangafaa ishee fi maatiitti himte. Isaanis simachuuf qophaa'uu eegalan. Intalli ishiin quxisuun heerumuuf jettee gammachuudhaan akkamitti akka qophooftee eegdu obboleettii ishee faana mari'achuu eegalte. Hangafni ishii garuu miira aarii keessa seentee ana hangafni osoo hin jiru ishiin heerumuu hin qabdu jettee aartee maal akka gootu ofiin mari'achuu eegalteetti. Xiqqoo erga yaadanii itti yaaddee booddee gara quxisuu ishiitti as deebitee waan hunda natti dhiisi ani miidhagsee si bareechen si qopheessa jettee abdachiiste. Gurbaan dhufuuf halkan tokko yommuu hafe hangafni ishii dibata fuulaa yookiin looshinii galgala kan dibadhu buli bor miidhagdee namicha kee simatta jetteen. Ishiin quxisuunis halkan dibattee bulte. Halkanis darbee gammachuudhaan barii yommuu hirribaa kaatee daawwitiidhaan of ilaaltu fuulli ishii madaa'ee dhidhiitee of argite. Naasuudhaan iyyitee kun ana miti jettee iyyitee haatis dhageessee yommuu dhuftu ishiin nama biraa taatee argiteen haatis iyya itti dabalte. Maatiin hunduu dhaga'anii waan godhan wallaalanii osoo olii gad jedhanii gurbaan dhufee balbala rukutee intalli hangafaa daftee balbala isaa bante. Ol seensistee innis waan argee amanuu dadhabee baay'ee na'e. Haala ta'es itti himanii furmaataaf mari'achuutti ka'an. Kana gidduutti isheen hangafaa ija isheetiin gurbaa sana tuttuquu eegalte. Isheen hangafaa akkuma quxisuu miidhagduu waan taateef yookiin waan turteef gurbaanis xiqqoo turee haasawuma keessa hangafa ta'uu ishii bare. Ergan dhufee ishuma hangafaa naaf kennaa jedhee maatii gaafate. Isaanis haala ta'etti gaddanii miira waan godhan wallaaluutiin tole jedhaniif. Turtii boodas isheen hangafaa fi gurbaan jalqabaa sun wal fuudhan. Intalli isheen quxisuun sababa maaliif fuulli ishee akkas akka ta'e xiinxaluu eegalte. Isheenis dibata fuulaa sana laata jettee shakkitee qorannoo irratti geessiftee bu'aa qorannoo sanatti baay'ee naate. Baay'ee aartee waan gootu wallaaltee obboleettiin ishee akkas gochuu isheetti gadditee homaa osoo ishiin hin jedhin callistee dhiiste.
yaalii barbaachisu godhattee miidhagina ishee isa duraatti deebite. Dhirsa isa biraa argattee itti heerumte. Jireenya gammachuu jiraachuu eegalte. Gaaf tokko isheen hangafaa waa'ee abbaa manaa ishee isa inaaffaadhaan itti heerumte sana icciitii biraa barte. Namichi isheen sunis nama mandara keessatti jibbamaa fi nama haadha manaa baay'ee fuudhee hiike ture. Dhugaa kana yommuu barte aartee isa hiiktee irraa adda baate. Jireenya qofummaatiin gubattee mana maatiitti gad deebitee jiraachuu eegalte. Xiqqoo turee namoonni mandaraas waan isheen hangafaa ishee quxisuu irratti goote dhaga'anii mandara keessatti komii fi tuffiidhaan nagaa ishee dhowwatan. Xiqqoo turtee sammuu taatee maraattee karaa baate. Egaa maatii Waaqayyoo asirraa kan nuti barannu maalidha? Waan gaarii yoo hojjenne waan gaarii arganna jechuudha. Waan gaarii yoo hin hojjenne waan badhaa'uu namaa yaadne akkasumatti badaan immoo taa'etu nu eeggata jechuudha. Kan namaa facaasee hamaa hammata. Gaarii kan facaasee gaarii hammata mitiree. Galaatiyaas 6:7 irratti jecha kana kan argannu jechuudha. Egaa kanaaf isheen obboleettiin isheen hangafaa maaliif utuu nan hangafni taa'uu isheen quxisuun na gadi heerumti jettee naafadhaan ishee irratti kaate abbaa manaa obboleettii ishee quxisuu fudhatte jechuudha. Garuu dhumarratti deemtee isheen abbaa manaa kan dhabde jechuudha. Abbaan manaa isheen obboleettii isheetiif kan qophaa'ee itti heerumte sun nama ta'uu miti booddee isheetu hiikee maatii ishee biratti deebi'e jechuudha. Isheen quxisuu garuu isheen qorichatti gootee fuula ishee madeessitus turtii yeroon booda fuula ishee fayyifattee nama biraatitti heerumte gammachuudhaan jiraataa jirti jechuudha. Egaa hojiin harka keenyaa wanti nu goonu waan gaarii yoo ta'e yeroon booda tures gaarummaadhumatu nu lakkaa. Waan badaa namarratti yaadne waan badaa namarratti goone turee guyyaadhaaf yeroodhaaf nutti fakkaachuu danda'a malee bulee deebi'ee ofiidhuma keenya nu miidha jechuudha. Egaa asirraatti waan tokko yoo barattan yoo isinitti tole yoo jaallattan laayikii sheerii akkasumallee sabiskiraayibtii gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaalladhaa. Turtii gaarii.